cruise missile over the weekend. Kooriyaan gam kaaba misaa'il fageenya dheeraa furguggeessitee jedhaan yaali dhukaasa Sanbataaf dilbata godhamuun kiiloomeetira 1,500 ol samii xinniqaatti dhaabati jedhan kanaan Pyongyang Jaapaan dabalatee biyyoota hedduu dhabanaasuu darbachuu si midiyaan biyyattii KCNN balbaloomse biyyatti tunanqinni midhaan nyaataatiif rakkoo diinagdee dhuugadoo qabduun kiimqawwee guguddoo akkana dhukaasuun humna qaba addunyaatti agarsiifachuufi jedhaan taatulle yaaliin kun duub qajeelfam kaawunsilii nageenya dhaabbat mootummoota gamtoomanii waan hin cabsineef adabbii warqan eeggat tokkolleen akka hin jirre BBC'n gabaase. It's far less provocative than the ballistic missiles North Korea has tested in the past and isn't subject to UN sanctions. Kanaan durallee qajeelfamoota akkana kan cabsuun biyyoota hollaa barqaqqeen riibdhowwa waan turteef addunyaan Kooriyaa kaaba qoqobbiin jaanjessaa turte. Biyyatti Joosef Baayiden Jr. Ameerikaan amma lakkuun baratti Pyongyang xiyyeeffannoon isii sagantaa waraana guddisuuf biyyoota hollaa dabrimmoo hawaasa addunyaatiif firoottan kiitaan sossodaachisuuf wadarbattee jedhe. Biyyatti yaabbqiin mata qooxoo kaakaan gamisiitii yaaliin tolchintummaa itti seegumsi biiteenna mirkaneessuuf haleella humnooti diina nurra godhan kam ofirra faccisuuf malee nulle irra dhimmi hin qabne jechuu waaqaati. Described as a strategic weapon. Kim torban dabarkeessa addunyaan qoricha COVID-19 kenniteef jennaan hin barbaadu narra deemadhaan jechuun addunyaa harkaddeede. Waliigaltee niikuleerii balleessuu Waashingitaniif Pyongyang jidduu bulchiis Doonaald Tiraamp jalqabdeen. Kim taayisa malee tanama waan hin dhageenyeef itti badi jechaa dhaqanuuf jibbaatanii abbi Tiraamp illee jidduu Baayidaniin mo'ata. Kim qalbii addunyaatiif miidiyaa addunyaa boojii ofii Ameerikaa watti dubbaat. Warrum waliin beekneen akka Kooriyaa kaaba fayyame ispoortii waraana daawwachiisuun gammachiise galcha. Gaaf Ameerikaan gochisaanii kanaan dallantoo firmicciiramte immoo seer jaba diinummaa biyyoota hollaa lamaan jidduutti bitti qabsiisan baasuun war seer isa kan cabsille du'aana dabe khafeer gaggeessa. Mucaan kun jilamaan durallee dargaggooti Kooriyaa kaaba loqodu Kooriyaa kibbaa hin fayyadamne. Akkasumallee faashin rifeensaatiif muuziqaa warlixaa Ameerikaaf Siyool guutuma guutuutti akka dhiisan akeekachiise ture. Kooriyaan kibba jechuun Siyool nyaap keewwan taateef istaayil jettana warraan mata cirannaan dabri muuziqaa warra hordofnaan qiyaama sant buus jechuun dargaggoota biyyattii erga dabarse Kim Jong-un nam seeri isa kan cabselle hidha cima waggoottan 25 hanga lubbuu balleessuu cuufirra fudhadi jechuun ajaja dabarse. Hojiin dippiloomaasii tajaajilawwan Kooriyaa gam kibbaatiif Jaapaan dabalataan gargaaruuf godhamte cimteetti fufti kajetti Waashingitan. Ibiddi kiimam darbatee jedhan kanaan muddama akka noolle dubbatama. Dhimmum kan ilaalchisu waraanni Kooriyaa kibbaa abbootii taayit basaas USA waliin ta'uun gochi kiimam godhuu jiran gad fageenyaan qorachuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii miidiyaan Kooriyaa kibbaa Yohaan Haap balbaloomse. Hammaleelle duuban gaawtii olaanoon biyyoota akka United States Kooriyaa kibbaatiif Jaapaan ittiin Kooriyaa kaaba hojii niikuleerii dhaabsisuuf irra mari'achuuf torbaan kan wal arguufi jedhan misaa'il baalaastik jedham kabombi jaba baataa jedhan akka dhukaafneef dhaabbat mootummoota gamtoomaniitiin kadhowwamte biyyatti gurba gabaabaa Pyongyang ajaja dhaabbat mootummoota gamtoomanii jechuun United Nation illee diduun sibiil kan darbachaa ture. Taatulle duun meeshaan misaayilii hammisiin darbattee jedhan kun baalaastik osoo hin taane gos misaayilii keessa kruusis jedhamu waan taateef bombi jaba waan hin qabneef namutti hin dubbatu jedhan. It's threatening the peace and safety of Japan and its surrounding region.